akkasitti takka ni darbanii yeroo san dabarsan nama akka meeshaa takkatti itti ol dhiiban jechaadha. Guyyaa ja'a bakka tana ta'inaa dhaamsan qofa naa dabarsan. San booda markabni baalaansiin jiguudhaaf akkana jechuu eegala jechaadha. Nama kaan gamanatti jigsaa kaan gamanatti jigsaa osoo jedhu baalaansiin fuudheetiin bishaan jala dabarsa jechaadha. Namni hundi anarra jigee ilmoon tii garama kukkutee hin beeku jaartiin tii garama kukkutee hin beeku anis bishaan keessatti kufe yeroo kufu kana iyyansi ilmoo hiyyaa gurra keessanii hiriyootaan hedduu ka'uu isaaniitti haamilee qabu jira waliin kolfaa waliin taphataa jireenya fuulduraa keenya akkana jiraanna jecha haasawaa taphataa waliin deemaa ture warra san hunda biraa dhabne jecha yeroo sanitti erga gurreeraa baane ammee hanga kana hunda ilmooti yaa fi jaartii niin lubbuu isaanii niin baase jechuudha yaada ture. Ilmaan Oromoo mudateen lubbuun lammiilee Oromoo dhibbootaan lakkaaman darbuusaa miidiyaalee garaagaraatiin gabaafamaa jiraachuun beekamaadha. Maqaan kiyya Mahmud Aymoo jedhama. Ani godina Baalee aanaa Barbaree Haroo Dimaatirraa dhufe. Akkasuma imagine your wife and your daughter goes down and you are in the middle of the water. I just put myself there and I said, if I were him, I'm sure I'm not going to be surviving. Good morning. This goes here. The cameras come here. We're launching this channel. We launched it in March 1st, 2014. Within 2 months, a protest erupts, and the Oromo protest erupts, and this media would play central role in providing constant update both to protesters and also to outside world about what's happening on the ground, and we became part of the whole protester story. But right now we are the #1 rated TV in the region. We have on satellite over 11 million people view us, so we're doing okay. Those guys, they crossed Mediterranean and they went through a lot of things. There's so many Oromos who are dying the same way or different ways. Nobody knows where they are. They did not leave their country just like voluntarily to just move around, but they were forced to leave because of Oromo protests. And we have to follow them wherever they are. Hello, hello. All right, got it. Masirraa kaanee magaalaa garuu addaan hin bahin turuuf mun jedhanii boordara wayitti. Guyyaa gaariitti na hojii jabbi isaanii. Amiin amiin. Biyya kana wayitu maali jedhaa baran. Nun biyya alaa kana seenee dhufne isi. Wala waan arge haasaa jira. Maal biyya rabaa jira? Yaa ammoo an firiidamii dhabee biyya irraa bahe. Qurxummiin galaanaa osoo dubbattee allaattiin gammoojjii osoo nama afeen lammii koo awwaal jala dee sooratee namaan abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaa irraa jiraata dhagaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeereeti saba koo abshirni bariiti. Mantana master planning kana jedheetu mootummaan dhufee ummata Finfinnee magaalaa Finfinnee naannoo Finfinnee jiru akkaan ummanni humni Oromoo xiqqaatuuf sababa biraa fidee Finfinnee gubbaa kaayee lafa san
Oromoo irraa fuudhee saba biraatti kennee akka Oromoon humni isaanii irraa xiqqaatuuf jechaadha. Jireenya keenya akkami jiraanna jechuudhaan lafateen nurraa fudhatinaa jechuudhaan uummanni Oromoo mirga isaa falmatee maaliif falmatan jechuudhaan. Nu barbaadanii jechuudha. Nu barbaadanii hiriira nagaa san irratti nu qabanii mana hidhaa nu geessan. Achi booda fuudhanii namoota ijoollee takka takkaan guuraniitiin tumaa turanii dararaa tirikaanii toorchara wanta kana kana wanti hin taane irratti adeemsisaa turan mana hidhaa keessatti. Warra keenya dhufee waasiidhaan nu baase. Yommuu hiriira nagaa kan itti aanu deebi'us isintuu hiriira nagaa kana kakkaasee kan jedhan hiriira nagaa kana isintu kaasee ammallee kan jedhan nuti waan asin dura obboleessi kiyyas sababa kanaa jaartii bira dhaqanii yoo ta'e na dhabanii achirra dhufanii mana dhafa baakiyyaanii dhufanii as jedhamu jedhanii baasii jennaan goggoo kanaan qaawwan argee maskootii dubaraan utaaliitiin fiigee jala baafadhe san booda gara bosonaa galee bosonatti galee booda achirraa faamiliin keenya silkii naa bilbilanii awoo si ajjeesuudhaaf barbaadanii ammaan tana biyya tanarraa baqadhu lubbuu teessin baafadhu naan jedhaniitiin akkaan achirraa bahu natti himanii turanii. The Oromos occupied the most fertile part of the country. They are the largest ethnic group. They are the largest producer of the food the country feeds itself with. But economically, they continue to be marginalized. Hello. So around 2014, the government unveils what is called a master plan to expand Addis Ababa city to the nearby Oromia cities and rural villages. It was going to remove 2 million Oromo households. They start to protest in the area. It continued to erupt into westward, southward, and the government decided to deploy the federal army to crush it, and they killed 2 young people. Under heavy pressure, the government comes together and they cancel the master plan. But by then, they have already killed some 200 people. Once blood is split, the whole thing blow open. This is students at Haramaya University, they start to protest. The soldiers, they fire on people and they killed a number of students on that day. This one was a massive protest in February, and the soldiers shot, I think, 11 or 12 people. These are the kids on the billboard. 14 people from this small town was killed in one day. And actually, I happen to know this kid. He was shot and killed on that day. This is 2 weeks ago. It's an Awadai where this little kid was shot and killed. Hey, I'm dealing with a satellite issue right now. I'm trying to find out exactly what happened. We don't know exactly now whether it's jamming or the company dropping us, so we're trying to figure out that. The government, they block websites, so they have found a machine from China that just jams satellite signals. So we have been jammed 15 times so far, 15 times in 2 years. Yesterday you were here and asking me about the jamming problems. It actually got jammed while me and you were talking. So, cat and mouse relationship, situation between us and the government. But we'll be back again, hopefully tomorrow. Kunin no dalaga ika saddeti aftama da hagana waan nyaanne nyaaduu qabda bara ani nyaanne dura nyaaduu Reshan yechu isa Hara guyyaan 15. aga birri aha somayda soman jadura nan wan an wal du wala le ba Maqaa rabbi furmaani jedhe karaa jalaatti. Asirraa haga Saarbiyaa dhibba saddeet. Saarbiyaa irraa Hangari dhibba sagalii shantama. Hangari irraa hanga Austiriyaa dhibba lamaa fi shantamni jira dhibbaa fi shantamni jira. kumaaf shantama. Ummaanti yeroo hedduu cinqataa turte. Amma jechuun na gaafattee akkamitti dubachirraa wanta furmaata tokko argamuu danda'an jetti. Biyya deebuudhaaf jireenya biyyaa deebuu hin dandeenyeen lubbuutii waan badduuf jechaadha. Fuuldura deemuudhaaf murteessee
ni himee faamilee keenya akkaan dura deemu maallaqa naa qopheessaa jedhanii itti hime jechaadha. Horii qabanii fi lafa qabanii fi maal qaban hunda isaaniitti gurguraniitiin ta'uufiitii dararaa keessa illee yoo jiraatan nuuf yaadan jechaadha.